maati warri daldalta warri hattani sin dhumni keessan badi sadhaadha wangeelluun dubbatta kan keessan rakkoon qabu. Kan na aarsaa jiru namoota adda baafatanii sooshaal miidiyaa kanarratti atoo footoo keerra keewwattee ta'e abbaan feerra keewwachuu danda'a. Amma maatu jira Amaanu'eel faana hojjedha Amaanu'eel faana kanan godhe Amaanu'eel faana amma tokko tokko jiru ijoollee qaxalee ijoolleen durba. Aboo waa'ee biraa dhiisiitii akkaawuntii Amaanu'eel argii tokko tokko bakka beekusi anumatti mataasaa aboo waa'ee viidiyoo baata ta'e kana haala nan sirra cufaadha. Sikale haasofna sessee otuma nan ta'ee jiru jechuudha. Giiftii koo Itoophiyaa keessattis ta'e Itoophiyaa kamittiyyuu namni nafaana hojjetee namarratti akkaawuntii namarratti maallaqa gashitu illee hin jiru. Garaa kee kutadhu. Har'aa kaasiiti walitti hima allaqe. Akkaawuntii qaban buukii qaba Itoophiyaati. Awaash baankis qaba Itoophiyaa Nigdi baankis qaba. Daashinis qaba Biraan baankis qaba. Baankii hundumaa qaban. Asa barbaari miti hattuu miti oksee kan nama akkaawuntii namarratti galchu maal jechuudhaati. Dafqa kiyyanii akkatti hojjechaa ramanii waan ansi saamuu miti. Sigalee kanaafiyyuu maan akkaawuntii nama biraa irratti argamu. Isteek ka'aa fudhadhu bakka na gaafadhu kana booda. Sigalee indaganaati kan ati nyaatamtu irratti anatummoo dhugaa kee sii barbaada. Miidiyaatti sii baasee akkaawuntii nama haqee ilaalee. Eesh bakka amma dubbadhu kana booda. Nama natti dubbatu na argatan booda. Dhugaa. Baay'ee madabbara bakka baay'ee ulfaata. Baay'ee of eeggannoo godha. Namoota baay'ee maqaa namaatiin nyaataman namoota baay'een isaanii isin hin beektani malee feek akkaawuntii baay'ee hedduu jira bakka. Maqaa firaa walitichaatiin baay'een kan saamaa jiran hin jirani. Waama taa'ee asii biyya irraa biyyeetti si oofusti fakkaata. Guyyaa tokko keessaa guyyaa tokko taa'ee sitti barreessu firaa walitichaa. Nan beeka kan akka waan hin beekuufi dabaran. Kan aadaa deemnetu baay'een keessan. Taa'ee gadi iddoo deemtuun qabu keessa deemtu. Baay'ee dhufuun hin ulfaatu. Kan aadaa maalee Ameerikaa naamni maal goota? Hojii barbaadde jira hojii iddoo barbaadde jira sidii galee. Hin aariin kan jettu ko ani waan tokko miidhamee miti. Kan miidhamu obboleettii keedha. Warra haatan kanas eessa akka jiran maalummaa isaanii eenyummaa isaanii jira. Yeroo ifa siniin babbaasan uumaan saaxilaan inumaan sinitti garuu adda hin baafattan bakka sin rakkinni keessan kan. Nam tokko dhufee sinitti haasoo keessan please. Eshi deemee dhugaa rabbii deemee abbaan fee sinitti haasoo waan barbaade yoo ta'u arra nama 220 18 gidduutti dubbadha. Immuma kamiifiyyuu akkaawuntii maqaa kiyyaan Amaanu'eel Gaaddisaa jedhamu kanuma kiyyaa irratti hin dabarsitan taanaan waan tokko nan gaafatina. Abbaan barbaadan irratti galchite. Anumti kun viidiyoo baate ta'utti viidiyoo ba'ee akkaawuntii nama biraa irratti gashee jedhe hin gashiin. Sigalee hin gashiin. Maaliif addan baafattooti? Otoo adda baafattee sitti dubbadhee akkaawuntii sana irratti galchisiin jedheera ta'e kun akka adda baafadheetta. Ati viidiyoo akka adda baafadhe isti ragaa miti kan hin beeku bakka nagarreen akkaawuntii sana galchuu kee maalitti hin beekan. Ergan galee gashee jettee immoo ergan viidiyoo si beera taanaa ta'e immoo mana murtii baafadhu deemiiti kun akkaawuntii kana irratti hin gashee na gaafadhu. Seerri naa gaafatu. Sakatta'amee gaafa wanti kun bira gaamee maal jedhu maqaa balleessiidhaan immoo taa'ii gadi. Akka ba'uu hin dandeenyetti ati seeraan ol miti. Ilaalladhaa bakka waanta sooshaal miidiyaa kana hin amaniina. Namni nama quunnama naman qabdu firan qabdan yoo fira qabdan obboloota qabdan kunoo naa quunnami naa dubbisi jettee namoonni akkatti dhufan jiru. Cheerchitti namoonni argan qaamaan Dubaayitti immoo namoonni namaatiin abaluutiin jira bakka akka kanaatti isinii galee. Ambiraa mitiin bara isa dhugumaa ani nama maatii qabudha nama zarii qabu nama obboloota qabudha. Maatiin kiyya kunoo as jiraachaa jiran amboo akkaawuntii masaa feek akkaawuntii masaa adda baafachuu dadhabne dhanii ijoolleetu dhufuu barbaadadhanii wal kurfeessanii 4-5 ta'anii paaspoortii isaanii natti argatan. Akkaniiti viidiyoo bilbilan maatii koo biratti galchadhaa maallaqa jedheen galchatan. Jiru bakka akkanatti maallaqa birrii hamma kana nyaatamurra jenneeti wal gurree dhufnedhaan mana maatii kiyyaa dhaqanii. Isaati booda haqanii deemuu barbaadna waan ta'eef isaa manuu dandeenya
yookaan birreessi dabarsina yookaan immoo viidiyoo bakka dhugaa waaqayyooti arfan isaanii. Isa sin amma sirraa waccan maal gootan ijoollee durbaas ta'e seera qabeessaan fidaan jira gashaan jira. Ijoollee dhiiraas ta'e seera qabeessaan. Ijoolleen kaleessa dhufanis eengaddan dhufanis hojii isaanii irra jiru. Allaqe bakka. Dhangalcha bakka allaqe waan an gochuu danda'u nan godha. ምንም ጭንቄ ተቆሞን ጅሩ አንተ ተናና ቆሞን ከው ሲቲ ሜሞን ሲፍድ ኢሳ ዲራ ናኑፋ ኤየ ኮት ኮንስትራክሽን ይከጅታ አከሰከሰ ኮንስትራክሽን ማናና ጃርቱ ኢንጋርጋር ተጋርጋራ ታቴ ሆጀት ሲታ ናታ አከሰከሰ ካፈልቲ ጅራ ወሊገላ ይኑፍታ በቃ አለቀ ከደራ ከነፈ ሆጂና አንተ ሲንታኔ ኮት ሲዋማ ቢሮ ከየት tiket si muren asiti dulu kira dan biar sigal. Makanya kapal terus terjadi. Maaf dulu tadi asiti dulu kapal galu kapal malejur. Hamba malah kaki situ. Ane mau antuk situ mu. Confidence ira darbe isma dokuma hak situ mu. Asifide ojin nan tanah jente himbo satana ni ya cud. Okan wajib pertatanan. Sigale, wajib pertatanan. Tiketi mureni biar tinggal tajuk. Ijoollee hojii nu galchaa biyyatti yeroo isin dhuftanii ani si wajjin naasaa rikoordii keessantu narra jira sagalee keessan baay'eetu narra jira. Interviewun godhaan yeroo isaan dhufa maalin jedha beektaa? Aduun sitti ulfaataa, feerroo baattaa, akkam taatan rakkoon qabu nan ba'a nan du'aa. Dhugaa waaqayyooti. Fair waan barbaaddellee nan hojjedhaa. Sagaleen isaa jira gara rikoordii ta'e yeroo isaanii yeroo inni akkasitti akkas jedhee kakatu jechuudha. Jettee lakkoon qabu jedhee bakka feerroo sin baachisu ani konistiraashinii isaa ta'u rakkoon qabu jedhee eengadda mana nyaataa saddeet jedhee argee fi ijoollee lamaaf. Mana nyata akasana akka hojjetanii kuno mana nyaaticha kana fakkaata ijoollettiin kunooti footoo isaanii kaa'een jira waan ta'eef jechuudha ijoollee naannoo footoo isaanii nyaata achumaa nyaatoodha kolfa dhuna galgala kana akkuma isaan sinitti maali nyaata achumaa dhaggeeffachaa jiraachuu danda'u ijoolleen kun dubbachuu danda'u ulfaachuu danda'a hin beeku sagan nyaata achumaa nyaatama bakki boqonnaa achumaa eshi jedhamee qabee hojichi immoo maalidha? Saayinaa miicuu qofadha waan biraan jiru. Namichi inni qodaan manaa saayinaa miichisfatu suni waa isaa piidhaan gaafa inni naa ergu ilaala kana. Warra dhufaa jirtanii fi isin dubbachisinitti agarsiisaa jiran. Kanuma dhaabbattee miica. Achi ga'anii miicanii sagalee isaanii rikoordii qabanii naa erganini sin dhaggeeffachiisaa jechuudha. Sinii galee nutti cime kan jedhanii jechuudha. Kolfa humtu waan barbaanne hojjennadhanii biyyatti jechuudha. Asitti garuu saayinaa miicuu nutti ulfaate waan ta'eef konistiraashinii jedhu nu wayya kottu nu fuudhi eessatti nu feesi fuudhan. Yees noomin jedhu eessa deemta? Kolfuma jiraan bar dhugaa waaqayyooti. Eessa deemuu fi siin jechaa jiraan eessa deemta? Taa'ii gadi. Ala bulla bakkee bulla maleedha. Godinaa kunti bilbilu natti bilbilu. Dhaggeeffadhaa dhugaa. Sin kofalchiisuun barbaada. Isaa boodalaa oksaan qabu waan ta'eef ijoollee kee dhufaa jira waan ta'eef. Jechuudha. Dhugaa keenya jiran uumaa tokkos humnas dargaggaa isaatii. Dhugaa dubbachuuf taa'aa jechuudha. Dhugaa keenya jiran uumaa tokkos humnas dargaggaa isaatii simbiraa deemneeti jechuudha.
isaanis waan tokko sin qammamne hojii nu ajjeesaa jira waan ta'eedhaaf jechuudha. Ayinaatu miicuutu ajjeesaa jira. Ijoolleen amma konistiraashiniitti dabqanii eelanii sibiila baatan mana nyaataa keessattuu argatanii akkam akka isaan ta'an hin beeku. Sini galee dhaggeeffadha. Ajjeesaa jira waan ta'eedhaaf jechuudha. Nun galgala kana baanee odaa godhannee murteessineerra waan ta'eedhaaf sa'aatii hojjennu sin beeknu sa'aatii baanu sin beeknu kuma dabqinu sagalee yaa'eef hojjechaa waan jirruufi koottaati waa waliin nu gashtaa waliin nu gashaatii waan immoo lakkiin mijootu wattan immoo ofii keenya dhunannee murteessinee jirra ilaalaa dadhabee. Sanaa uftaan jedhee